Abbaa warraa tokko ture. Abbaan warraa kunii ka'eetu gara waajjira poolisii deeme. Haati mana koo na jalaa baddee jedheeti jechuu deeme. Yeroo kana poolisiin qorataa yakkaa maali akkam taates jalaa baddee yoomsi jalaa baddee jennaan ji'a tokko fixxeetti erga baddee jedhe. Qorataan yakkaa sun yookiin poolisiin sun baay'ee dinqisiifachuurraa kan ka'e maarree isa turte hanga isheen ji'a tokko guutuu turte amma akkamitti yaadattee dhufteennan deebii akkas jedhu tokko laateef. Baduu isheeyyuu kana ni yaadadhe har'a erga uffatni koo tokkollee too miicame mana keessattiin dhabeetiin akka isheen badde yaadadhe sirriitti badde baree jedhee jedha. Namni kamiyyuu jireenya keenya keessatti gaafa faayidaa isaa malee gaafa waan tokko nu barbaanne gaafa faayidaan isaatti irratti qofa nu barbaada waan ta'eef nama faayidaa isaaf nu barbaadurraa waaqayyo nu haa